daawwattootaa fi hordoftoota chaanaala DJ Dus guyyaa irraan tanaa egaa sagantaa bareedu akka isinii qabannee dhufne sagantaan sanis yeroo hedduu namni aruuza irratti gizee aruuza godhachuu deemu akkasuma niqaa godhachuu deemu tapha ajaa'ibaa takkaa jira. Taphni sanis maali qoyyotan ta'e heelleedhaa fi dhiichisa. Keessaafuu hawwoon keenya akkasumatti ummaaleen teenya heellee ajaa'ibaa nu godhanii akka niqaa gama niqaa gizee godhu deemnu heellee sayin ol nu naqan akkasumatti dardarrii biyyaa akkasumatti saayibboonni aruusichaa jechuudha. Dhiichisa ajaa'ibaa godhaniiti sagantaa sana akka gama niqaa deemnu nu godhan mee heellee fi dhiichinsa akkam fakkaataa guyyaa irraan tanaa isinii qabannee dhufnee jirra. Amma dhuma sagantaa keenyaa nu wajjin turaa isiniin jenna. Namni chaanaala keenyaafis haaree taatan subscribe, like, share godhuudhaan cinaa dhaabbataa isiniin jenna. Amma dhuma sagantaa keenyaa buum 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 buum. Awak
daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa akka bu'aaraa jirtan abdii guutuu sirraa qabna. Amma immoo gama nyaata aadaa isin garsiisuu deemna. Nyaanni aadaa yeroo hedduu sagantaa aruuza irratti bifa kan fakkaataa isin garsiisuu deemna. Nyaata sanis kan nu garsiisuu deemu haawwan keenya nyaata aadaa kun kanarraa tolfamee kun akkanaa kun akkasii kun yeroo akkanaatiif fayyadaa jedhanii nu takka takkatti adda nu baasan hamma dhuma sagantaa keenyaa nu wajjin turaas hin jenna. Irra deebi'uudhaan chaanala keenyaaf namni yaada taatan sabiskiraayib sheer godhuu namni hin dagatiinas hin jenna. Nu wajjin turaa. Ada Oromot akkanumatti kanallee itti aansee hambaabaroo jedhaniin sanillee deeyiloo jedhaniin itti aantillee sunillee shuumoo jedhaniin ataraa fi shuumoodha. Sun ammoo ashiitaa shuumoo mataana fellatanii mataan keenyallee nagaa haa ta'u mataan biyyaallee nagaa haa ta'u jenna. Mataan deeyiloo keenyallee nagaa haa ta'u jenna. Hamma qaba kunillee dumucoodha. Dumucoo tana abbaan keenya hoggaa takka abbaa mana keenya hoggaa inni ooyiruu fagoo deemu gilgilii keessatti dubbusa tunnee dubbusaa wajjin akkasitti ibiddarratti buddeena oowwaa dumucoo goonee dumucoo tana gilgilii keessa keenyee fi aanan itti naynee aanan danfifnee mina naynee minaa sana wajjin ooyiruu fagoo hoggaa dhaqu waalee hoggaa taa'u kana addaan muratee nyaataa. Mulinya dula digarsiise ka. Hai. Akasitti nyaata laakunoo. Aadaa Oromoo tijaamti. Kanaafuu galatoomaa isininjaa. Atis nyaatanii irra dhugan hojjaa waaree wali keenya. Kunis akkasuma dinnichaa jaaniini kanas ni affeellatanii barbareedhaan nyaatan tuqatanii wali keenya jechuun aadaa keenya keessatti jira. Waan keenya kunis dinnichaanis feenya. Terima kasih ogada itu bucu maafi mal age saja ama ada Oromoti. Atas nyata ni kira bukan hojah wale wadi ini. Kuni saya kasuma dini cajani ini kanas ni afel tadi barbareedhaan nyaatan tuqatanii wali keenya jechuun aadaa keenya keessatti jira. Waan keenya kunis dinnichaanis feenya. Egaa daawwattoota keenya sagantaan har'a isin qabannee dhufne tana fakkaatti sagantaa boote amma walitti deebinutti akka jirtanitti nageenyu turaa isin jenna. Baay.